nagaa jirtu fayyaa keessanii har'a jaalala dhugaatiif jaalala sobaa akkamitti addaan baasnee beekuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalla. Yeroo tokko jaalala keessa yoo jirru jaalala an keessa jiru kun namni jaalala kun dhugaan na jaalata moo sobaan na jaalata kan jedhu iyyuu osoo addaan baafate erga keessa seennee waa baay'ee dhabnee booda akka akkas sobaatiin ture nuuf gala jechuudha. Kanaafuu akki isin miidhagni ture siif gala garuu har'a osuma waa maraayyu keessa seennee akkamitti jaalala an keessa jiru kun kan dhugaati moo kan sobaati kan jedhu addaan baafattee akka beektuuf si gargaara viidiyoon kun. Eshi jaalala dhugaa keessatti dabarsa yoo obsii kennu jaalala sobaa keessa yoo jiraatte garuu of jaalachuu baay'isuun isaa jechuudha. Maaliif jennaan jaalala dhugaa keessa yoo jiraatte hin jedhu eenyummaan wanta jaalala sanii bulchuuf jecha irraa waan hin qabu. Jaalala sobaa keessatti garuu siif haa ta'uu caala ofii kan kooti kan jedhutu baay'ata of jaalata. Dubartis taatu dhiiras taatu jaalala sobaa keessa yoo jiraatanii hin jedhan of jaalatu jechuudha. Sii caala ofii isaaniitti yaadu. Inni lammaffaan jaalala dhugaa keessatti walii galiin yoo baay'ate jaalala sobaa keessatti garuu ciqici baay'ata. Maaliif jennaan jaalala dhugaa keessatti walii galteen maaliif baay'ata? Waliif yaaduu, wal kabajuu, haasayaa, wal dhageeffatu. Kanaafuuyyuu ciqiciqiin hin jiru jechuudha. Jaalala sobaa keessa yoo ta'an garuu wal dhageeffachuu caala ciqiciqitu baay'ata. Jidduu kanatti walitti bu'iinsi guyyaarraa gara guyyaatti itti fufaa deema. Karaa kanatti garuu jaalalli sun deemee adagaa irratti bu'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu jaalala dhugaa keessatti yoo walii galteen baay'atu jaalala sobaa keessatti garuu ciqiciqiin akka baay'atu jechuudha. Ni beekama. Kanaafuu ati hoo kanneen keessaa isa kam keessa jirta laata? Inni sadaffaan jaalala dhugaa keessatti yeroo baay'ee waan jiru maraa dhugaa walitti himuudhaan waliif ibsan jaalala isaanii. Garuu jaalala sobaa keessa yoo jiraatan dhugaa walitti himuu caala wal sobuu, wal goyyoomsuu, wal attaallalutu baay'ata. Kunis osoo beeku akka waan hin beekne yoo isa kan jaalatu fakkeessee irra taruun ni baay'ata. Minaalbaata yoo qayyarame jedhaa wal eegan jechuudha. Inni sobus namni tokko jaalateet ni jedhe ni danda'a hanga danda'e tokko jechuudha. Garuu sobni eessallee gahuu hin danda'u dhugatu caala malee. Garuu jaalala dhugaa keessa yoo jiraatan wantuma ta'e kamiyyuu walitti himanii dhugaa jirtuun waan danda'an waliif hiikuu ni yaadu. Maaliif jennaan akka jaalalli isaanii deemee karatti hafu waan hin barbaanne qofaadhaaf dhugaa jirtu waliif ibsuu barbaachisaa akka ta'e waan hubataniif waan ofitti amanamummaa qabaniif waliif himan dhugaa jirtu. Garuu jaalala sobaa keessatti ofitti amanamummaa waan hin qabneef waliif himuu hin danda'an. Kanatu adda taasisa. Eshi inni arfaffaan jaalala dhugaa keessatti waliif yaaduun yoo baay'atu jaalala sobaa keessatti garuu walitti yaaduu, walirraa fayyadamuuf, wal barbaadutu baay'ata. Jaalala dhugaa keessatti yoo siif yaadeet ni jedhe yoo siif yaadde waan ati hin dandeenye sin gaafattu yookaan sin gaafatu. Jaalala sobaa keessatti garuu waan adda addaa waan amantii kan keetii walitti si fidu si gaafachuu irraayyee duubatti hin deebi'u. Ati garuu isa gammachiisuudhaaf waa baay'ee raawwachuu ni dandeetta. Garuu gaafa san isa gammachiisuuf ni raawwata. Garuu akka rabbii kan kee ofitti aarsaa jirtu, ofitti dallansiisaa jirtu ni hubatta jechuudha gaafa tokko. Kanaafuu jaalala dhugaa keessatti waliif yaadu waan amantii kan kee tuqu sin gaafatu yookaan suuraa adda addaatu ta'uu danda'a. Garuu jaalala sobaa keessatti waan akkasiisan hanga sirraa argatu suuraa adda addaa hanga sirraa argatu si muddamsisa. Maaliif jennaan booda saniis si qabee waa baay'ee akka sirra raawwachuu danda'u waan beekuuf. Atis kanneen keessaa kamiiffaa keessa jirta laatamee natti himi. Kanaafuu jaalala dhugaa keessatti waliif yaadanii wanti martinuyyuu booda jedhan har'aa miti guyyaan hin geenne jedhan jechuudha. Wanta maraayyuu yeroo isaatiif dhiisan jaalala sobaa keessatti gartuu walitti yaadu, walirratti yaadu jechuudha. Booda wal miidhuudhaaf. Maaliif jennaan jaalalli sun kan dhugaatii miti walitti fufuu hin danda'ani faayidaaf wal barbaadan waan ta'eef hin jedhan. Kanatu adda taasisa.
Inni shanaffaan jaalala dhugaa keessatti yeroo mara wal galateeffachuu xiqqaas ati raawwattuuf guddaas ati raawwattuuf si galateeffachuu atis ni galateeffata isheenis si galateeffatti jechuudha. Kana jechuun immoo wal tuffachuu dhabuudha jechuudha. Garuu jaalala sobaa keessatti hoo hiliq wal galateeffachuu caalaa walitti beekan jechuudha. Wantuma ta'e kamiiyyuu bicha amala ho'itu mul'ata jechuudha. Wanti akka walitti miqqanyu hiriyyaan akka hiriyyatti miqqanyutu kan ofii isaan jaalala garuu walitti akka waan miqqanyu jechuudha. Kanaafuu jaalala dhugaa keessatti gartuu wantuma ta'e yoo ta'e sanin jedhee wal galateeffatanii bakka wanti tokko wajjin jedhan jechuudha. Xiqqaas raawwattuuf guddaas jechuudha. Gartuu jaalala sobaa keessatti walitti miqqanyu. Inni jahaffaan jaalala dhugaa keessatti yeroo hundaayyuu akka wanti tokko siif guutamee jiru sitti mul'ata sitti dhagahama jechuudha. Akka waan ati waa mara qabduu jireenya kan kee keessatti bakka akka waan ati haadha manaa taatee wayii sitti dhagahama. Sis immoo kan dhiiras yoo taate hin jette akka abbaa manaa taate wayii sitti dhagahama. Garuu jaalala sobaa keessa yoo jiraattee kan jedhu ta'uu taatu qullaa ta'uu kan keetu sitti mul'atu jechuudha. Hanguma fedhes yoo ta'e hin jedhe isii wajjin gammaduu hin dandeessu. Atis kan dubartootaatis hin jette hanguma fedhes yoo taate hin jette bakka ittiin dhagahamu jireenya gammachuu isa wajjin qabdu hin jechuudha. Bakkee kanatti mootuyyuu baay'ee rakkisaadha kan eenyummaallee kan keessa isaa itti hin dhageeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee yaada keessa keenya hubachuunis nu barbaachisa jechuudha. Maaliif jenna yeroo baay'ee wanti dhugaa ta'u wanti keessa keenyatti hin waan ta'e hin ta'e. Atis isii jaalattes yeroo qullaa ta'uu kan kee booddeen kan kee wanta mara walaatti hin itti bakka wantummaan tokkichi kan siin gammachiisoo sitti kan jedhame kan ta'e taate gammachuu keessa hin jirtu jireenya gaarii jiraatan jechuudha. Iseen immoo yeroo kan gammachuun isa hojii osoo jirtu gammachuu sitti hin dhagahamu yeroo baay'ee akka inni abbaa manaa kan keen ta'ini bakka wanti tokko kan shakkii sitti dhagahamu kan ta'u taatu jaalala keessaan kan sobaati jechuudha. Garuu jaalala dhugaa keessatti akka waan sii guutameetti jechuudha. Bakka wantuma ta'e kamiiyyuu ilaaltee akka argattu ofitti mirkaneessa jechuudha. Shakkii keessa hin jirti shakkii keessaa baatee jirti jechuudha. Maaliif jennaan ati jireenya dhugaa keessa waan jirtu qofaadhaaf jechuudha. Kanaafuu yoo akkas liyyiinatiin isaanii inni torbaffaan jaalala dhugaa keessatti wal amanu jaalala sobaa keessatti gartuu baay'ee wal eegu. Kana jechuun himootuyyuu wal amanuun baay'ee barbaachisaadha. Jaalala dhugaa keessatti gartuu wanti fedhillee yoo ta'eef hin jedhe wal amanan wal shakkuun hin jiru isaan bira jechuudha. Maaliif jennaan akka isiis jaalattu waan beektuuf isillee akka si jaalattu waan beektuuf jechuudha. Gartuu jaalala sobaa keessatti lachinuu waan hojii isaanii beekaniif akka yaani atillee kan dhiiraa wanta hin jette akka isirratti waan tokko raawwataatiin hin jirtu kan beektuuf isiilleen akkuma kan keessa waan taatu sitti fakkaatuuf bakka hin amantu jechuudha. Hin eegda wal eegutu baay'ata. Eenyummaallee waan ofii isaatii raawwataatiin hin jiru waan beekuuf jechuudha. Garuu yeroo miccuu ta'anii hin jedhan yoo ofii kan keetii ati bakka badaa tokko hin oolle yoo ofii kan keetii nama bira deemtee nama sanarratti waan tokko hin jirne jechuudha. Ofitti amanamummaa waan qabduuf akkuma ofii kan keetii of amantan nama sanis ni amantaa jechuudha. Inni saddeettaffaan jaalala dhugaa keessatti kaayyoo qabaachuu jaalala sobaa keessatti gartuu callisanii wal hojii jiraachuu eeyyeen namni jaalala keessatti kaayyoo ni qaba. Kaayyoo akkamii bultii of hunduraa walajji haasayetti ni jedha. Ati maal barbaadda? Ani jireenya akkanaa fedha. Ati hoo jireenya akkamii feeta? Ani akkanaa fedha. Waliin jedhee namni kaayyoo baafata. Eeyyeen ni raawwata jechuudha. Kan jaalala dhugaa qabu. Garuu jaalala sobaa keessatti garuu callisanii wal wajjin adeemu. Erga guyyaan geette gartuu osoo humata kaayyoo waliin gaafatan waan walitti makamaniif gaafa guyyaan geette gargar bayu. Garuu jaalala dhugaa keessatti kaayyoo wajjin kaayyeeffatan ilaalanii waa baay'ee kan afaan isaanii keessaa yeroo isaan nagayaa jiran baay'ee ilaalanii yeroo bololanii walitti deebi'uu danda'an jechuudha. Maaliif jenna yeroo tokko wanti tokko jidduu namas jiraachuun gaarii waan ta'eef hin jedheef wanti akkasii walitti nama deebisuu danda'a wantoota namaaf ijaaruu danda'a jechuudha. Garuu jaalala sobaa keessa yoo jiraatteef hin jette ati duraayyuu callisteeti haadhas callistee deebiinsa kee itti fuftaa jechuudha. Dhabdus argattus uummata kamtu sarara hidhatanii jiru jechuudha. Inni sagalaffaan jaalala dhugaa keessatti wantuma ta'e kamiyyuu yoo waadaa walii seentan isinis ni raawwatti atis ni raawwattaa jechuudha.
maaliif jennaan waadaa keessan eeydan. Garuu jaalala sobaa keessa yeroo kan jiraatan kan ta'u kataatu waadaan suni ni galama. Jaalala sobaa keessattis ni raawwatu. Waan akkanaaf feetaa eeyyan okay jettan walii galtan. Garuu galma hin geessan jechuudha. Garuu jaalala dhugaa keessa yeroo kan jiraattu ni geessita. Wanti inni itti dhorku hin jiru jechuudha. Inni kurnaffaan jaalala dhugaa keessatti wal danda'uudhaan wal kabajuudhaan wal jiraatu. Jalala sobaa keessatti garuu wal dadhabu yeroo hundaa'u. Naaf hin taane siif hin taane dubbatu jechuudha. Garuu jalala dhugaa keessatti jalalli ba'aa barbaadu. Jalalli ulfina waan ta'eef ni jedhe jalalli waa baay'ee of keessaa qaba. Waa baay'ee baay'atee deema waan ta'eef ni jedhe maraa danda'anii deeman. Garuu jalala sobaa keessatti wantuma ta'e kan irratti wal tuffachuu wal dadhabutu baay'ata jechuudha. Inni tokkoffaan jaalala dhugaa keessatti kan boruutiif jiraatu malee kan har'aa qofaaf hin jiraata. Kana yoo isin jedheetiin hin jedhu. Yeroo tokko jaalala sobaa keessatti mee fakkeenyaaf karaa algaa fudhannu namni jaalala dhugaatiif si barbaadu waan akkasii sanniinuu si gaafachuu baay'ee itti qaanaa jechuudha. Garuu jaalala sobaa keessatti ija labsatu si gaafachuudhaaf jechuudha. Ija hin labsatu si gaafachuudhaaf waan qaama kan irraa barbaadu si gaafachuudhaaf ija hin labsatu. Maaliif jennaan raawwachuu baattu mootii itti dhiyeessu waan ta'eef ni jedhe jechuudha. Ammaraa jinatti qabu. Garuu waan kanneen itti yaadika ati mee waan dubbadhe kanneen keessaa kamiin keessa jirta laata naaf ibsi. Hanga viidiyoo biraatii waliin deematti nagaan naa tura. Subscribe, share, like. What's on the gatina? Bye. Isn't Jalala.